أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إيه كوني برنوتا كينيا حكا قرآن سورة أنفال آية صدومي أفرطم مفارة غافرتمي شنفات. يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ربي سبحانه وتعالى أسكيستي آه تفصيل قدوف الدباسوف أمة نبي محمد، وان كبجا أمة نبي محمد كبجمتو الأفوان خبات كني أمة أسين درات ألت Digalee waa'ee boojuu ilaalchisee waan ummata asiin duraatii hin godhin godhe Rabbiin. Maaliif? Ganiimaan ummata asiin duraa hundaafuu ganiimaan halaalii miti. Ni lolanii ganiimaa walitti qabanii yeroo boojuu kana walitti qabane maal ta'a? Ibiddi samiidhaa buutee nyaatti jedha. Boojuu sana keessatti yoo dhugumaan haqni dhugumaan ikhlaasummaan kan godhamu ta'e dogongorri rakkinni yoo hin jiraate ibiddi samii buutee nyaatti jechuudha. Yoo hanni wahii keessa kan jiraatu ta'e hora asiin duraate kan boojuu san keessa waa fuudhamee waa kophaatti dhoofame faa ta'e ibiddi hin buutuudhaan. Subhaanallah, mokkora kana hundatu jira. Ummata nabi Muhammadiif immoo Rabbiin halaal godhe kana gargar baasuu jira jechuudha. Waclamuu beekaa annamaa ganimtum wanni boojitan min shay'in wahii horii irraa ganiimaa irraa ta'e waan boojitan fa'anna lillaahi rabbiif ta'aadha khumusahu khumusni isaa tokko shanaffaan isaadha jechuu. Digalee tokko shanaffaan isaadha jechuu. Amma as keessatti tokko shanaffaan isaa harka shanitti baasnee waan bakka tokkoo rabbiif tahaadha tokko shanaffaan ganiimaadha jechuu. Amma asirratti ganiimaa fi fay'ii dubbannee turre, anfaalii fi fay'iin tokkuma jennee ganiimaan horii kuffaartota irraa fuudhame faradoo waan hundaahuu irratti gulufsiisuudhaan, isaan irratti deemuudhaan, isaan irratti ka'uudhaan, isaan irraa loluudhaan waan isaan irraa buufameen ganiimaa jedhan, boojuu jedhan, harkaa booji'an qabanee dirqiidhaan jechuu. Amma immoo fay'ii ka jedhan hoo ta'a wal baasa. Fay'ii ka jedhan immoo dirqiidhaan cabsaan kan osoo hin taane waan isaan irraa fuudhame. Fakkeenyaaf sulhii faa irratti walii galanii sii galee ganiimaa ka jennu kun gibira waan akkasiiti. Waan isaan irraa fuudhamu jechuu. Ummata kaafirtoota irraa waan fuudhamu jechuudha. Akka mazhaba Imaamu Shaafi'iitti jechuu. Kuni akkana irratti deemneeti. Garuu mazhaba ulamaa irraa immoo wama boojuun irratti booji'amu irratti wama boojuunii fi fay'ii illee warra tokko godhoo jira jechuudha. Kanaaf irra caalaan dubbiidha. Fa'anna lillaahi khumusahu ka jennu kuni ganiimaarraahi jechuudha. Ganiimaarraahi. Fay'iinii fi ganiimaan garagaraa jechuudha. Kana. Amma gaa boojuun tokko sadaffaa tokko shanaffaa mujaahidootaaf jechuudha. Harki shanan keessaa afur mujaahidootaaf hirama jechuudha. Bakka shanitti baafamee
tokko rabbii fi rasuulaa fi warra asitti dubbatamuu deemu kanaaf godhama. Boojuun kun yeroo booji'amee walitti qabame bakka shanitti dhoofama. Bakka shanitti dhoofifamee bakki tokko kaa'amee bakki afur eenyuuf qoodama mujaahidtootaaf hiramaa jechuudha. Kanaa jechuudha. أما قا أسرت واعلموا بك أنما غنمتم واني بوجة من شيء وهي هرير راتي فأن لله ربي افتعال خمسه فقشنا فانسا وللرسول أكسما رسول الله رسولا في ججو أسرت جدا لله وللرسول ربي في رسولا في ججون كني أكمي لله وللرسول ربي فكمتي قدما ربي أكمتي قدما ورّي مفسر توتاف كيستي ولدبمن فأن لله خمسه وللرسول جن قرين ثاني مال جدن لله جتون ربي في قوني جتون كني قوني توكو ربي في كجدو كابا كيسا كاما ورجدو جر لا أكساني اسمتي warri gariin immoo maal jedhanii asirratti maqaan rabbiidhaa dubbatamuun kuni kalaama rabbiitiin banamuun littabarrukii barakaadhaaf barbaaduudha qoonni tokko rasuula rabbiitii fi jedhan qoonni tokko immoo kan rasuulaati jechuudha. Asirratti gaa akka Abdallaa ibnu Abbaas jedhettis lillaahi walirrasuuli jechuun kuni tokkuma samiin yookaan qoonni rabbiitii fi kan rasuulaa fi tokkuma jedhan. Kan rabbii fi rasuulaa tokkuma jechuudha. Isa kanatu bareedaadha jechuudha. خمسه وللرسول ولذي القربى أكسما في رديهو تيف في رديهو رسول ربي تيف أين يسن ور صدقان إسان رت حرام قدام يهو في وكافر رسول ربي ور صدقان فرن ور بني هاشم بن المطلب جرى سنافي والمساكين أكسما مسكينة مسكينة بكالولا هندفنين مسكينة سنيف كنا مججو وابن السبيل ورّا نما كرا ديمو مسافر كرا ديمو نما كرا سنكين كرا رتجت نما سنيف إن كنتم آمنتم بالله أي افعلوا إن كنتم آمنتم بالله هجدا يو كان أمنتم تاتا إن كنتم يو تاتا آمنتم بالله كربت أمنت يو كان تاتا تاتا زيغلي وان أكسي كنا حكمي ربين أني سنتي كني كنا hojjedhaa yoo kan rabbitti amantan taatanii jechuudha. Kanaafuu hadiisa keessatti rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam waa afur ittiin isin ajaja waa afur irraa isin dhorka jedhee ka'ee wannin immoo waa afur isinitti ajaju jedhee ka'ee san keessaa wa an ta'addul khumusa min al-maghnam khumusa geessuu haqa isiirraa boojuurraa jedhe. Digalee imaana irraa higodhee ganiimaa geessuu jechuudha. Waa hin ganiimaa jabaadha jechuudha. Boojuu keessaa namni waan tokko hate guyyaa qiyaamaa ni fidaa jedhan. Subhaanallah waan jabaadha. وما أنزلنا على عبده أكسما وان نتبوفني ملائكة را اتأمنا ججو وما أنزلنا وان نتبوفني التلي أمنا ملائكة را على عبدنا قبرتك كين يرت يوم الفرقان قياها أباط اللي قرقر به قياها أباط اللي قرقر به دا قيا بدريتي حقا في باطلة إسا كيستي رب قرقر باسي ججو
يوم التقى الجمعان قويا جمعان لما والقنم وللرا بدادا وللرا بكبو يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان في يوم الفرقان وللرا بدلة أجج والله رب على كل شيء قدير وهندرت دندا إذ أنتم بالعدوة القصوى مي يا ويالو لفرقان سنرا ويالو لبدري سنرا دبتو ديم واذكروا مي ياددا إذ أنتم ويت إسنتادا بالعدوة الدنيا مدي غير مدينة إهو جرتن ويت إسن بالعدوة الدنيا مقا الدنيا غير مدينة إهو جرتن سن مي ياددا جيتشو بالعدوة الدنيا أي بقرب المدينة ويت سيسن مدي يوكا هو غير مدينة إهو جرتن وهم بالعدوة القصوى إسان مو مدي غرا مدينة الرا فقو جرنون مشركو تجج وهم على إسان مشركتون نزلوا قبتني جرنون بالعدوة القصوى مدي القصوى غرا فقو مدينة الرا فقو تنمو مكة لهوتات يرو بكسان يرو سن gaafa isaan akkachi jiranuun jechuu akkana jechuun isin gara madiinaa jirtan isaan gara makkaa jiran jechuu yedduu kanatti wal quunnaman jechuu warrakbu asfala haala immoo naggaaddeen asfala minkum naggaaddeen gaa ciidoo abii sufyaan naggaaddee abii sufyaan hoogganaa deeme san harkaa qabu san asfala minkum isin jala jiranuun warrakmu naggaaddeen immoo kan Abuu Sufyaan keessa jiru nagdii irraa qabeenya irraa waan isaa wajjin jiruun asfala minkum isin jala keessan jiranuun sayf albahr bootaa jedhamu waan sanitti aanee jira isin jala jiran walaw tawaacadtum osoo baay'ilama kan walii gootan taatane isinii fi mushriktoonni gara bootaadhuma tokko wahiitti osoo kan baay'ilama walii gootan taatane lola irratti osooniif baay'ilama kan walii gootan taatane لاختلفتم في الميعاد سلاني هفتن بايلما كيستي لاختلفتم سلا والأبدن في الميعاد بايلما كيستي والأبدن بايلما كيستي والأبدن مالف جناني وصوني في دبين سن كنتو تأي بايلما إسيني في إسان الراتأي إيغانا أمو إسنجي الدميني لكوفس إساني تكيني لكوفس كيسكاني سلا إسان إنكون نمتنجي silaa isaan hin quunnamtan kanumaa'u akkuma suuraa dheengaddatti durarratti dubbannee turre immoo warra gariin warra of duuba deebi'ee jira suma sanuuyyuu jechuun xiqqishoosii heddummina arge osoonii fi baay'ilama immoo isin mushriktoonni guyyaa kanaatti lola walitti dhufnaa kan jettanii baay'ilama walii gootan taatanii lakhtalaftum fil miicaad silaa baay'ilama keessatti wal dhabdan ولن كنمتن ولكن جروجد رب سبحانه وتعالى جمع الله بينكم بغير ميعاد يدوك يسنباي لما تقوم منت ولدتك أبيجرا ليقضي الله رب أكا فطوف أكا مرتيسوف أمرا مرتي أكا هجير أول شوف جتشوبر أمرا مرتي وهي كان كتئ مفعولا hojiirra oolfamaa duraanuu amrii hojiirra oolfamaa yookaan amrii muramaa jala muramaa ta'e rabbiin akka fixuuf akka bakkaan gahuuf jechuudha. liyaqdi allahu liyahlika man halaka rabbiin wanni kana hundaahuu baay'ilamaan maletti ammas kunis walirraa bakka bu'a walaakin ليهلك من هلك عن بينته ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينته وللرابك وأجلا ربي سلايسن وكسو بايلما كوليغو تنتادني
سلا بايلما كيستي نهفتن ربين كان ولكن قالوا ربين كان قولي ليهلك أكجتشوت ربين سلا واني كان قولي ماليف أكا هلاكوف من هلاك نما هلاك عن بينة جتشون بيكم سرت إيغا بيكي جتشو عن بينة إيغا بيكي هندي ساتو جتشو كران الرجل كون كرا هما دا جتشو إيغا بيكي أكا هلاكوف نما هلاكوس ويحيى أكا جراجسوف أكا جراتوف كان هندا قد ربين من حي نمني جراتي عن بينة سيقالي بيكم سان إيغا بيكي جتشو إيغا بيكي أكا جراتوف جتشو نمني أمنو إيغا بيكي أكا أمنوف وإن الله ربي لسميع عليم أجاها بيكا إذ يريكهم الله ما دبدا همس واحد مسنا را ويتربين سي إسان سي أغرسيس إذ يريكهم الله ويتربين إسان سي أغرسيس سم ما دبدا يا نبي محمد في منامك منامك كيسد قليلا تقوته أكا مجاهد جددي ربي منامك كيستي إسان أغرسيس نبي محمد أغرسيس xiqqoo ta'uu isaanii. Kanaaf rasuulli rabbii akkasuma sahaabota isaatii أيه سرت الأمن ربي سبحانه وتعالى منام كيستي xiqqaa إساني رسول ربي لا أغرسيس جتشو kanaaf rabbiin maal jedha mee dubbadhaa yaadadhaa إذ يريكهم الله ويتربين إسان سي أغرسيس منام كي كيستي قليلا واتقشو تفو إسان ولو أراكهم كثيرا وصوني
isaan kan si agarsiisu ta'e hedduu ta'uu lafa shiltum silaa ni luyinoomtan jedhe. Fashaltanii silaa luyinoomtan si galee wala tanaazaatum silaa wal dhabdan fil amrii lolaa keessatti ni deemna moo hin deemnu ni lolla moo hin deemnu walaakin Allah rabbiin sallam nagaya isin godhe isaan xiqqoo ta'uu isin agarsiisuu kanaan maal godhee akka isin hin fashalle irraa rabbiin nagaya isin godhe innahu rabbiin aliimun beeka bizaati suduur waan qoma namaa keessa jiru ni beeka وإذ يريكهم وإذ يريكموهم ويت إسن مو إسن أجرسيس إذ التقيتم ما ياددا ويتا والقول نمتم في أعينكم إجا كيسا كيسة قليلا واتقوتا ما ياددا همس إذ يريكموهم ويتا إسان إسن أجرسيس إذ التقيتم ويتا والقول نمتم إساني وجن في أعينكم إجا كيسا كيسة قليلا واتقوته إسان إسن أجرسيس جتشو أكما ولي maal ta'uudha rabbiin godhe namuma hedduu nama kumaaf woy ummanni sahabaa nama 300 woy isaan nama kumaa fi oli akka waan nama 100 yookaan nama 70 wahii kuffaartota hedduu sana ummata sahabaa kanatti garsiisee jedhan xiqqoo subhaanallah kunis ni'maa rabbiiti jechu wayuqallilukum ammoo isin xiqqeessa fi acyunim ija isaanii keessatti isin xiqqeessa ija kuffaartotaa keessatti sigalee liyaqdi Allah mee kanas yaadadhaa wayita isaan isin xiqqeessu maaliif jennaani dura irratti waa xiqqishoodhuma wahii godhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala ijuma isaanii keessatti ummata sahabaa kanas xiqqaa ta'uu agarsiise maaliif eega sanaa booda immoo harka lamaan isaanii ta'uu rabbiin agarsiise ija isaanii keessatti subhaanallah heddummeessee akkas godhe jechuudha hattaa akka isin hin sodaanne Abuu Jahal maal jedhee isaan hanga nama gaala wayii nyaatuuti nama waa xiqqishoodha isaan qaqqabaati sii galee haadha gaala keenyatti hidhanneetuma fuunee baanaa jedhee Abuu Jahal nama waa xiqqishoodha bar kun jedhee isaan xiqqeesse jechuudha rabbiin kana hundaafuu maaliif wanni godheefi ammas sababa himee liyaqdi Allahu فعل ذلك ربين كان هندني قد أكا مرتيسوف أكا هجير أولوف أكا قديس نقر سيسوف أمرا مرتي كانت مفعولا جل مرمات درانو وإلى الله ترجع الأمور أمرين هندن وقرم ربي ديبتي وأن هنده ربين كقدي حكمة آفي يا أيها الذين آمنوا أمو أكما ولي قلات تكاتوس قدتوس heddummatus bicatus jedhe yeroo naamusaa yeroo aduwwiidhaan wal quunnamanii himuu deema yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warra rabbitti amantan إذا لقيتم ويتول quunnamtan fi'atan jama'aadhaan fasbituu sabadhaa jedhe digalee fasfituu gadi dhaabbadhaa dura dhaabbadhaa إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار جدا وكبرات واذكروا الله كثيرا هدوم ربي ذكرا لعلكم تفلحون أكمل كوفتني مرقان قلتني أكمل كوفتنوف ربي ذكرا
واذكروا الله رب ذكر كثيرا هدو لعلكم تفلحون. آه، أكمل كوفتنوف ده هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيه.